keessan araaramtan jaallattanii osoo hin ta'in dirqama keessan araaramtan isin waan maal taataniif hin araaramne. Hin galtan nu jidduutti nu fixxan dhumne nuti umman ganama ni boonna galgala ni boonna baanuun galluun baanu. Dees yoo amma wallahi billahi amma shukutii matatti na tokkaasi addaan na firfirsi namni jecha kiyya kanarraa dantaa qabdan. Sillaasee malee nuun ta'u uummata Oromoo Haayile Sillaasee jiraami ofii isaatti Oromoo ta'ee kan Oromoo mataa gadi garagalche binilikiin beektaniimi santu nuu ta'a. Abaarsa qabna natti fakkaate ani. Galtee dadhabanii sanyirraa abaarsa qabnaa nuti sababa keessaniin bara baraan kan dhumnuuf sanyirraa abaarsa qabnaa nuti timaatii waliin darbattan seetanii. Ilmi namaa akka baala mukaatti kan harca'u timaatimaa miti bar ilma namaati yookiin immoo zayituuna muuzii seetanii kan isin dhiiga qeerrootiin taphattaniif maal jechuu fixachuu dadhabne maal jechuu maalirra walii galuu dadhabdan abbaan gadaas isiniin araarsu mootummaan addunyaa isiniin araarsu eenyu isin araarsane ahaa deemuu qabdan isin akka uummata Tigraay sanii dhumuu qabna dirqama akka Suuriyaa ta'uu qabna dirqama hin saalfattanii ufii keessanitti hin saalfattanii tokko immoo jira Affaariin dhufee obbo araaramuu dide maali araaramuu dide nurraa dhiisaa nuti hin beenu bakka jirtu dhugaan hin beenu robbitu beeka nuti ummanni waan takka isinii himu ufii keessanii dhaqaa ol nyaadhaa malee nu dhiisaa nu dadhabne nu dhiisaa araaramtan araaramaa tokko ta'a nutti kotta araaramuu baattan dammoo isin lachuu nu bakka hin buutan eeni abbaa itti dhabne obboleessa itti dhabne dhimma isin haasoftan kana umma itti dhabne haadha itti dhabne harmee itti dhabne ilma dhalataa jiru itti dhabne isin garuu har'a hin araaramtan mootummaan addunyaas isin araarsuu hin danda'u abbaan gadaas isin araarsuu hin danda'u maa isin abaasa qabdanii bararraa mee seenaa keessan qoradhaa akkanumaan ani yogguu takka jechuu qabsoon nu deemtu nu qabsoo akkamiitii osoo ilmi namaa waan qoratuuf waan qabsaa'uuf waan irratti qabsaa'u takka addaan beeke eenyurra qabsoofta eenyuuf qabsoofta addunyaa seera ittiin bulmaataa qabdi wanni isin beekuu qabdan jechuu seera ittiin bulmaataatiin ala afcaaracarte yookiin immoo akka duraan shugguxiin dhuftee miti wanni siltaana qabatanii no sandiis osoma akka jettanuutu wooboon cabsee biyya kan seenu taateeti siltaana hin qabatu maaliif hin qabanne seera jira seera addunyaan ittiin wal bulchitu jira ani waan jedheef osoo ta'in seera ittiin bulmaata qabdi eenyuuf kennamaa carraan kun isin martinuu yaaduu qabdan luka wal jalaa dhahuun duratti jechuu alaa galanii walitti galan ambateen nu saalfachiisnaa bara baraan nu bochisnaa dadhabne nuti ummanni dadhabne boohuu dadhabne ganama maaltu uumame galgala maaltu yookaan nu fixa abboo addunyaa tanarraa haa galluuti wanni isin nurra taphattaniif hin jirtanii maal isin kaayyoon keessan yoo dantaa uummata Oromoo taate dantaan uummata Oromoo tokkummaa keessan dantaa teennaaf yoo qabsooftan kinoo tokko ta'a nutti koottaa nutti kolfisiisan kaafaa waabaa OPP TPLF maaliidha kun maaliidha tokko ta'uu hin dandeettanii isin maal dhaabni Oromoon kaafaan Oromoof qabsa abaan Oromoof qabsa PP'n Oromoof qabsa maaliidha isin abaarsa qabdu sanyirraa maal taatan meetu nuti dhaabni Oromoo tokkichi kan nuun filannoo jenne dhaabni Oromoo tokkichi kan isin walii galtan nuun filannu kam yogguu namni waa wahii isinii kennu addaan faca'uun tuni isin abaarsa qabdanii sanyirraa moo maal jechuudha isin dantaa uummata Oromootiif yookaan qabsooftan taane maaliif tokko hin taane maafaan takka ta'uu dadhabdan isin maaltu olii isin galcha hayyee seerri addunyaa isin waliin galchu ofii waliin galtan nu jidduutti nu fixxan dhumne nuti umman ganama ni boonna galgala ni boonna baanuun galluun baanu dees yoo amma wallahi billahi amma shukutii matatti na tokkaasi addaan na firfirsi namni jecha kiyya kanarraa dantaa qabdan dandeettammoota addunyaa tanarraa na galchan kibaaf deemtan isin martinu kabaje isin yaammamtanii miti akka nama tokko kabajaan dhaqxan wanni isin hin fixanneef maalidha mootummaan biyyattis taanaan dantaa uummanni sun barbaadu waan sabaaf eega qabsaa'e wanti uummanni sun barbaadu maalidha gaaffii deebisuu qaba araaramuu diddee maal jechuudha isin eenyuuf qabsooftan nuti dadhabne uummanni wallaggaa dhumate timaatimaa miti wanni macaraqoo jiru achi uummanni duraan waraanaan dhumatu jira amma beelaan dhumatu jira maal yaadu jirtan maal ta'u jirtan isin wal malee nama biraan arkine nu arkaa kinoo mee nalaala nu arkaa nu fixxanii nu arkaa isin ofii wal argitan nuun argine jidduutti nuti dhumanne ummaan dhumte haati dhumte ijoolleen dhumte uummanni Oromoo angaraana nyaata seenaa mootummaan kun isin raggatee deemtu teennee wal arguuf jiranna Oromoo teennee wal arguuf jiranna jarraan tokkoo fi walakkaa diinni isin gabroonfataa bahe isin iyyuu ni dandeettan keessan garuu waggaa 5
waggaashan tursiisuu dadhabdan waan diinni isiniin jedhe ol baaftanii nurratti harkisiisuu jirtan salphadhaa gizee takka balleessuu obsaafi namni tokkollee balleessa irraa bilisa kan ta'e hin jiru yoo xiqqaate waan jijjiirama addaa hanga fidu yeroo lama yeroo sadi carraa kennaafi warroonni miidiyaa irraa as baatanii inni jettan kun daangaa san qabatee isin martuu nu fayyaddan nutti hin kijibinaa nuti dhuftanii tokkummaa Oromootiif qabsaa'uun dantaa Oromootiif qabsaa'uun tokko taatanii kanaan ala lachuun filan wallahi diinni dhufee nutti haa taphatu malee dhumatu isin lachuun filanne akkam lachuu isin lachuu bakka kennan buutan tokko ta'a nutti kotta yoo tokko ta'uu dadhabdan immoo nurraa deema bakka akka duraan nuti gabrummaa beena gabrummaa kennan diina nu gabrumfate jennee haa jiraannu dhayxanii ta'e luka ol jalaan dhahina maalii taphne akkana kuunechi dhabee wobongii akkas kuunechi dhabee piippiin akkas maaliidha bilisiginnaan akkas nurraa dhiisi nuti nageenya biyyattii barbaanna nuti bilisiginnaan bulchee piippiin bulchee opinion bulchee abaan bulchee nuti nagaa hadhamne malee maqaan dhabne maqaa miti dantaa maqaan qabnu nuti dantaa nageenyaati dantaa nageenya Oromoo yoo ta'e dantaa nageenya biyyattii tanaa yoo ta'e tokko ta'a nutti kotta maal faffaca'uun kun eessaa dhufteefi yooni dheebuu aangoo ka hin taane taate wanni isin takka hin taaneef maali natti mime atilleen Oromoof eega qabsoofte atillee eega Oromoof qabsoofte yeroo maa waliif hin kennine dabaree maa waliif hin laanne nuti maal jechuu diinni bara maraan kolfuu qaba ufiin waraasisee dubaan waraanuuf deema maaltu Oromoo yaarraa dhufu jiru maaltu ta'u jira uummata Oromoo irratti maaltu balaa hagam ga'uun nu eeggatu jira haa ta'u Eertiraan maal nurra dalagu jirti wanni biraa haa ta'uti uummanni Harargee maal keessa jira uummanni Wallaggaa maal keessa jira isin garuu walii galuu hin dandeettan biyyaan alatti walii galuu hin dandeettan it's a great shame wallahi salphadha Oromoon Oromummaa tan osoo dhiqatan yeroo kanatti jechuudha maal jechuudha onni akkana walii galuu hin dandeenye it's a great shame ebelutu balleessee ebelu akkana dantaa maaliitiif akkas digdee ebelu nurraa dhiisi jiru wanni akkasii araaramtu tokko taatu kottu tokko ta'uu baattu immoo nu fixa rakkoon qabu la ilaha illallah muhammadan rasulullah lubbuun gama dhalatte nuti isin martuu bakka nuun buutan osoo dubbadhuu du'a garuu wanni namni martuu beeku jechuun gaafan mootummaan Abiyyi wallahi billahi dhimma sumunii naa kaffalame yookiin nama kana gaafa takkallee arkeetii miti gin dhugaa dubbachuu waan qabuuf qofa gaafa namichi kun bakka kanaa ka'e garuu jechuun yoo ifin afaaniin lafa dharraabatiin mataa kanaaniin lafa deemaan ni argitan afaaniin lafa dharraabatiin namicha an Oromummaa kiyyatiin hin boona an ilma abbaa gadaati jedhatu Oromoo miti jettanii as dhuftaniitiin bitamtuun marti jechuudha isin Haayile Sillaasee malee nuun ta'u uummata Oromoo Haayile Sillaaseen jiraami ofii isaatti Oromoo ta'ee kan Oromoo mataa gadi garagalche Minilikiin beektaniimi santu nuu ta'a abaarsa qabna natti fakkaate yoo xiqqaate bar namni diina Oromoon bar diina ofirraa deebisee ofii walitti deebi'ee odaa jalatti abbaa gadaa abbaa garaa jettaniin abbaa maali maal jechuudha kun eessaa dhufe isin eenyu ol jirtan isin warra abbaa gadaatti ol beeytanii dantaa Oromoo maanguddoota Oromoo ol beeytanii ilmi abbaarra beeka zamanul akhirii bar nagaan naa jiraadha nuti nagaa barbaaddaniimi deemaati ufumaa keessanii jechuun nuti oboon illee bakka nun bu'u pippiin illee bakka nun bu'u kaafaa olleen bakka nun bu'u nuti Itoophiyaa keessa namni bakka nun bu'u takkallee hin jiru nuti nama abbaa hin qabne beeka namni ofii isaatii walii galuu hin dandeenye uummata Oromoo bakka bu'uu hin danda'u irra gadeechadhaa beeka ofiiyyuu waliin galle nuuf homaa nun gootan garuu nu fixu jirtan iban kana jechuun isin osoo hin ta'in mootummaa addunyaatti iyyanna addunyaa guututti isin iyyanna malee amma isin ofii kennaa isin farajuu hin dandeenye mootummaa addunyaatti isin iyyanna